jedhe duwwaadha kan inni waanii ta'u. Bara kana kan dhalooti dogoggoru dhalooti dogoggora bara si'anaa maalinni sagalee waaqayyoo kanatti dubbii waaqayyoo kanatti jireenya isaanii isa keessa jiranitti fidu. Haala keessa jiranitti dubbii waaqayyoo kana fidaniititi dubbii waaqayyoo kana yoo dogoggoranis yoo sirrii ta'anis yoo dubbii waaqayyoo irraa kaatanis yoo cubbuutti jiru ta'es akka ofii isaaniitti hiikkatu achas fidu waan ta'eedhaaf. Sirrii dubbii waaqayyoo hiikoo isaa argachuudhaaf garuu sabni waaqayyoo hiikoo dubbii waaqayyoo eessa akka jiru cubbuu keessa hin jiramoo gabaachaa hin jiramoo dogoggoree hin jiramoo jennee of ilaaluudhaaf jireenya keenya dubbii waaqayyoo keessa galchina. Gaafa dubbii waaqayyoo keessa jireenya keenya galchinu dubbii waaqayyoo nu madaala. Eessa akka hin jiru maalirra akka hin jiru gaafa dubbii waaqayyoo nu madaalu ofii koo madaa jechuudha. Kanaaf bara sana fudhattanii ilaaltanii dubbii waaqayyoo bocoqatanii kaaniitu namoota dogoggoranii karaarraa kaatanii yoo baay'ee karaarraa kaachisu waan ta'eedhaaf jireenya keenya dubbii waaqayyoo keessa galchan. Hiikoo sirriisa qabu sagalee waaqayyoo maal jedhu dubbii waaqayyoo maal jedha isa jedhu walii wajjin yaala tajaajila inni jedhu yeroo baay'ee waan beekamaadha anaa fi akka sagalee waaqayyootti gaafa tajaajila inni jedhu hiikoon isaa sirriin dhufu. Sababi isaa nuyi gooftaa qabna. Yeroo gooftaa qabna keessa ol kaasaa gooftaa qabna jechuudha. Garbittiif garbicha isa jira jechuudha. Iddii gooftaan jiraate. Kanaaf sagalee waaqayyoo keessaa tajaajilaa jechuun garbicha gooftaa qabu. Garbittii gooftaa qabdu jechuudha. Garbittii gooftaa qabduu fi garbicha gooftaa qabutu gooftaa isaa tajaajila. Haaleluyyaa. Waaqayyoo ulfaatu. Amma gaa garbichaaf garbittiin jedhu bara gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana gubbaa deddeebi'aa ture. Yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos dhufe kanatti jireenya garbaa, jireenya garbittii fi jireenya gooftaatu jira. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos maal ta'ee dhufe? Garbicha ta'ee dhufe. Itire ilmi namaa jedha Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 45 ilaala. Tajaajiluu dhufe malee tajaajilamuu hin dhufne. Iddoo Yesuus tajaajiluu dhufe. Tajaajila dha Yesuus. Kanaaf tajaajiluu dhufe ilmi waaqayyoo malee tajaajilamuu dhufe miti jedha sagalee waaqayyoo. Kanaaf egaa garbichi bara sana keessa Yesuus Kiristoos garba ta'ee dhufe bara sana keessa kan inni qajeelfama irraa fudhatu ajaja kan irraa fudhatu eenyurraa gooftaa isaarra. Waan gooftaan isaa jedhe waan gooftaan isaatti dubbate bakkaan ga'u duwwaa malee ofii isaa irraati waan godhe tokko illee qabu. Humna isaa guutuu qajeelfama gooftaa isaati hojii alaas hojii mana keessaas amma miila dhiquutti garbicha gooftaa isaaf tajaajilamuu ture bara gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo namooti bara sana keessa yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos dhufe. Gooftaa Yesuus Kiristoos Filiippiinsis boqonnaa 2 lakkoofsa 6-8tti inni garbicha ta'e akka dhufe sagalee waaqayyoo dubbata. Ofiisaaf garbicha ta'e dhufe nuuf gooftaadha namoo garboota isaati. La akkas qajeelfamni sagalee waaqayyoo inni ilaalla booda garbicha bifa garbummaa uffatee dhufee jedha sagalee waaqayyoo. Amma fannoo irratti du'ee jedha sagalee waaqayyoo. Bifa waaqummaan isa qixxeessu moo dhiisedha. Phaawulos gaafa barreessu maaloo jedha yaada Kiristoos qabu ture qabaadhaa. Yaada Kiristoos inni bifa waaqummaatitu jiru iddoo kana keessaati bifa garbaa uffatee dhufee bifa garbummaadhaan dhufe tajaajiluu dhufe jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos miila cubbamootaa gad jedhee dhiqe. Moodelii keenya Yesuus Kiristoos yoo tajaajilaa ta'an fuula waaqayyoo irratti mootummaa waaqayyoo babal'isuuf mana waaqayyoo keessatti bara keenya guutuu yoon tajaajilate moodelii gooftaa Yesuus Kiristoos fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Sakala. Kanaaf tajaajilaan egaa garbichi tajaajilaa gooftaa isaatiiti. Bara sana keessa garbichi karaa sadii argamu. Garbichi karaa sadii argamu. Tokkoffaani akkuma horii gabaatti dhaqanii bitu. Abbaan horii qabu dhaqee matii gabaa garbootaa jira achumaa dhaqee bitu.
iddii bitatee manatti fudhatee galee booda wanta inni jedhe hunduma wanta inni isa ajaje hunduma akka inni raawwatuuf isa ajajaa jiru. Lammaffaa bara durii gaafa waraanatti ba'anitti booji'u. Namni booji'ame tokko garbata lolatti gaafa bobba'an booji'ameennaan warra booji'an sana wanta isaan itti maru hundumaa godha maleessaati garba ta'e jiraataaf. Inni sadaffaan garbi kan itti argamu namni tokko horii liqeessee namni tokko araaxaa liqeessee gaafa inni baasuu dadhabu isa horii sana baasuu dadhabu garba godheeti of jalatti bita. Garba godhatee jiraata. Ina jajata. Hojii alaas hojii manaas. Kanaaf garbichi karaa sana ergamaa sin hin jedhe. Abadda. Garboota karaa sadan kana argamanii gooftaansa yoo barbaade hin ajjeesa. Namni isa qabatu hin jiru. Yoo barbaade hin gurgurata. Yoo barbaade horiidhaan jijjiira yookiin sangaan jijjiira yookiin hoolaadhaan jijjiira. Gooftummaa tokkollee eenyu irratti qabu gooftaa isaas gooftummaa irratti qaba. Yesuus Kiristoos maqaan isaa beekama. Egaa yeroo hundumaa ajaja gooftaa isaatii malee yeroo hundumaa ajaja wanta gooftaa taas hin jiru malee ofiisaan ka'ee ofiisaan waan akkasiin godha waan akkasiin qaba jedhee ofiisaa himuu hin danda'u. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos garbicha ta'ee dhufe biyya lafaa gubbaa nama ta'ee dhufe. Egaa hiikoon garbichaa adda akkas ta'e sagalee waaqayyoo tajaajiltoota garboota mana waaqayyoo nu garboota miniire di gooftaa qabaanne akkasii himne akkasuma bara shanaa garuu hiikoon tajaajilaa maal fakkaata firdii isaa isinii balleessa. Gulaama gorduubaa gara biraatti amma gajjallaa intarnaashinaali giroobaadii fudhattee ni laattan hiikaan tajaajilaa maayin hiikaa gooftaa isa tajaajilu moo ofiisaaf zuufaanii ofiisaatii kaatee nama gooftaa ta'u. Kanaaf sagalee waaqayyoo keessaati gooftaan Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhufuunsa tajaajilaa ta'ee dhufuunsa ilmaan namaa ittiin fayyisuudhaaf waa'ee ilmaan namaa cubbuu ilmaan namaa ittiin baachuudhaaf garba ta'ee dhufe. Kan isin dhibu tajaajilli yookiin garba ta'anii mana waaqayyoo tajaajiluun ergamootaaf hin kennamu. Ilmaan namaaf kennamu. Ilmaan namaa warra Kiristoos Yesuus hin fayyadu waaqayyoon akka isaan garba ta'anii tajaajilanii fi waaqayyoo ilmaan namaaf kenna. Tajaajilli ilmaan namaa nuyi waaqayyoon tajaajilu kennaadha. Ergamooti kennaa akkasiin qaban. Isaan ajajuma waaqayyo duwwaa raawwachuudhaaf waaqayyo isaan uume. Kanaaf namni tajaajilaan nama malee ergamoota waaqayyo miti. Carraa tajaajiluu kan kennameef nama duwwaadha. Kanaaf anaaf isin Kiristoos Yesuusitti kan amane hundumti keenya kennaa waaqayyo akka isa tajaajiluuf akka garbaatti nuuf kenneera mana waaqayyo keessatti. Beekumsa keenya qabnu dandeettii qabnu humna qabnu akkaataa ayyaana waaqayyo nuuf kenneeni mana waaqayyo keessa garba ta'anii akka tajaajiluuf waaqayyo carraa isaa nuuf kenna Yesuus Kiristoos wajjin. Sababa namni cubbamaa ta'eef sababa namni dadhabaa ta'eef waaqayyo ayyaana isaa isa barbaachise ayyaana waaqayyo hafuurri qulqulluun kanaaf nu barbaachisa. Ergamoota nu barbaachisu hafuurri qulqulluun guutamuu isaa nu barbaachisu ergamoota waaqayyo akka isaan Yesuus Kiristoos immoo sababa nama ta'ee dhufeef akka garbaa ta'ee dhufeef isa hafuurri qulqulluun barbaachise. Kanaaf kadhachuu isa barbaachise. Yesuus hin kadhateera mini amma dhiiga dafqaadhaaf kutuu kadhate Yesuus garba ta'ee sababa dhuguu fi tajaajilaa ta'ee sababa dhibee fi kanaaf hafuurri qulqulluun ergamootaaf hin kennamne tajaajila ayyaana waaqayyo ergamootaaf hin kennamne kan inni kenname cubbamoota warra Yesuus Kiristoos hin fayyeef mana isaa keessatti waaqayyo akka tajaajiluuf
humna hafuura qulqulluu nuu kennee mana isaa keessatti hin tajaajilu garboota waaqayyoo ta'anii. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaataa ta'e. Kanaaf egaa hafuurri qulqulluun gaafa nuu kennamu humna waaqummaa nuuf kenna. Ayyaana waaqayyoon tajaajila. Humna waaqayyoon tajaajila. Humna waaqayyoo. Hafuura waaqayyoon gaafa tajaajilu, humna waaqayyoon gaafa tajaajilu, humni waaqayyoo dandeettii ittiin hojii waaqayyoo kana hojjennu nuuf kenna. Dandeettii kana nuuf kenna. Qorontos duraa boqonnaa 2 afur shanitti. Kanaaf hafuurri qulqulluun maaliif nuuf kenname? Sababa dadhaboota taanee fi sababa cubbamoota taanee fi nuuf kenname. Yesuus Kiristoosin iyyuu hafuurri isa barbaachiseera. Namaaf ilmaan namaaf Yesuus Kiristoos duwwaadhaaf ayyaanni ittiin garba ta'anii mana waaqayyootiin tajaajilan kennameefi jechuudha. Nama argatta yoonaa dubbistanii gaariidha. Qorontos irraa boqonnaa 2 yoo danda'ame qabiyyee qabattanii natti tola. Boqonnaa 2 lakkoofsa 4 akka jedhu. Inni waan tokko iyyuu ofirratti hin qeeqadhu garuu kanaan yakka hin qabne jedhamee anaaf dubbiin afaan koo lallabni koos humnaaf hafuura waaqayyoo akka keessa jiru agarsiisa malee dubbii ogummaa namaa keessa ba'een hin amansiisa miti. Egaa amantiin keessan humna waaqayyoo malee ogummaa namaarratti hin dhaabanne. Phaawulos gaafa lallabu maal jedhaa? Dubbiin isinitti dubbadhu baay'ee ogeessa, baay'ee nama barate. Namoota sana keessa, bara sana keessa nama beekaa jedhamu keessa nama tokkoffaadha Phaawulos. Garuu edda Kiristoos itti mul'ate booda wangeela lallabuudhaaf gaafa ba'u waldaa Qorontositti dubbiin afaan koo lallabni koos humna hafuura waaqayyoo akkana keessa jiru agarsiisa malee. Agarsiisa malee dubbii ogummaa namaa keessaa ba'een amansiisa miti jedhe. Kanaaf ayyaana waaqayyoon tajaajila. Ogummaa waaqayyoon waaqayyo sababanni ayyaana isaa nu keessa kaa'e. Kanaaf ayyaanni kun immoo maal godha? Egaa amantiin keessan humna waaqayyoo malee ogummaa namaarra hin dhaabanne. Ameen ameen. Waaqayyo haa eebbifamu. Itti ogummaa namaa ta'e meeqa gaggeessisna? Ulii meeqa dhiigasna? Waaqayyo garuu ogummaa dubbii isaatiin akka fayyinu sababa godhee fi amantiin keessan keessa dhaabatee Waaqayyo ogummaa sababa ayyaana isaan nuu kenneefiti dubbii isinitti dubbadhu isinii amantiin keessatti dhaabatee jedha. Egaa ammas Tasaloniqee irraa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 Tasaloniqee irraa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 nama argatan jirtu? Tasaloniqee irraa humna hafuura qulqulluudhaan tajaajilli keenya kan nuti tajaajilu Waaqayyo ilmaan namootaa nuuf humna hafuura qulqulluu kenne waan ta'eedhaaf isaan tajaajilli keenya. Nama argatan jirtu? Tasaloniqee irraa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 duwwaa. Ameen. Wangeela nu isinitti lallabne humna hafuura qulqulluun akkasumas amansiisa guutummaa malee sagalee duwwaadhaan miti. Kanaaf yeroo lallabnu, yeroo faarsinu, yeroo tajaajilu humna maaliini? Humna hafuura qulqulluudhaanii jechuudha. Kanaaf nama keessa Waaqayyo hafuura isaa keessa kaa'eetiti hafuura Waaqayyoon tajaajila jechuudha. Hafuura Waaqayyoon tajaajila. Sababi isaa namni dadhabaa waan ta'eedhaaf garboota dadhabaa ta'an kanaaf Waaqayyo kanaaf hafuura qulqulluu nuuf kenna. Kanaaf kadhannaan nu barbaachisa.
yaa Yesuus Kiristoos kanaaf kadhate akka ergamootaa nuna jaju Waaqayyo nuna ayyaana isaa nu keessa kaa'ee hafuura isaa nu keessa kaa'ee akka itti wangeela lallabnu nu godha. Kanaaf humna hafuura qulqulluudhaan fayyinee jechuudha. By the way, tajaajilli fayyinaan nu gahu. Takkaallee amma fedhee tajaajiltan fayyinaan nu gahu tajaajilli. Fayyinee tajaajilli. Mee kana ameen jedha. Yaa fayyinee itti fayyina argatee booda tajaajilna malee fayyina kennu mirkaneessu tajaajilli. Egaati kennaan ayyaana tajaajilli kuni kennaa hafuura qulqulluuti. Garbicha mana Waaqayyoo garbittii mana Waaqayyoo fi hafuura qulqulluu maal godhe kenne jedhame mee jedhame mee nama laa jedha edaa kan nu kenne qabnaa jiru tajaajila kan ittiin korru kan ittiin of jenyu kan ittiin lafa dhidhiinnu kan ittiin kiraabaati as kaa'annee ittiin zufaan ittiin barbaadnu jechuudha tajaajila. Kennaa Waaqayyoo kennaa hafuura qulqulluu kan Waaqayyo nuuf kenne. Mee gadi buuna. Ameen ameen. Waaqayyo gannu haabus. Hallelujah. Eeyyee kanaaf waan ittiin of jiru tokko illee hin qabnu. Ana manan ga'a, ana akkasan ga'a, waan akkasiin godhee, waan akkasiin hojjette waan tokko illee hin jiru. Kennaa hafuura qulqulluudhaaniti Waaqayyo kana sagalee Waaqayyoo raggaasanii eebaa. Qorontos irraa boqonnaa 12:27-28 Roomee boqonnaa 12:6 Qorontos isa duraa boqonnaa 12:27-28 Roomee 12:6-8 Kanaaf egaa Waaqayyo gaafa kennaa isaa kana kennu akkuma isin jedhee garbicha gooftaa isaa wanta inni jedhe wanta inni itti dubbatu ajajamee godhu malee garbicha ofiisaa dhaqee pilaanii baafatee sagantaa baafatee karoora baafatee akka barbaade deemu jechuudha. Akkas jechuudha. Yeroo tajaajilu nam, yeroo faarsu nam, yeroo lallabu nam, yeroo barsu nam gooftaa isaa irratti ilaalaa. Hallelujah. Isa guddaa sana, isa qulqulluu sana, isa sodaatamaa sana ofirratti ilaalaa dhaabachuu qaban. Iddoon kun iddoo ulfaataadha. Iddoon kun iddoo kabajamaadha. Iddoon kun iddoo abbaa qabu. Isa kanaan duraaf Waaqayyo nuuf dhiisu. Isa kana booda immoo sagalee Waaqa irra dhaabannee ittiin haaromna. Waaqayyo haa eebbifamu. Kanaaf Roomee boqonnaa 12:6 Roomee boqonnaa 12:6 suutannee akkasitti barachuunis baay'ee barbaachisaadha. 6 akkas jedha. Akka ayyaana Waaqayyoo isa nuuf kenname kennaa garaa garaa qabnaa jedha. Akka maaliitti? Mee jedhame? Akka ayyaanni Waaqayyoo anaaf isinii kenne kennaa maalii qabna? Kennaa garaa garaa callume ittiin taa'inaa. Callume taa'in hin jiru. Guleetaan nurra jira. Oolmaan nurra jira. Waan Waaqoon nu godhee nurra jira. Waan Waaqoon nu hojjee nurra jira. Kanaaf callume inni waldaa keenya teenyu waan hojjennu qabna. Mee waan hojjennu qabaa ilaame? Yaa. Kanaaf akkasii dhagaa. Akka ayyaana Waaqayyo isa nuuf kenneetti kennaa garaa garaa qabna. Kennaan isaa waan Waaqayyo namatti ibsu dubbachuu yoo ta'e akka amantichaatti wajjin waliif galutti dubbachuudha. Kennaa keenya hojiidhaan nama gargaaru yoo ta'e hojiidhaan nama gargaarutti hin jabaanne. Barsiisuu yoo ta'e barsiisatti hin jabaanne. Kennaan isaa nama gorsu yoo ta'e gorsuutti hin jabaanne. Inni namaaf kennu garaa qulqulluudhaan haa kennu. Inni dura bu'us dhimmi haa geggeessu. Namni nama bu'us fuula ifaadhaan haa hojjetu jedha. Lala kun qajeelfama jireenya keenyaati. Identitii tajaajiltootaatti godhu. Akka ayyaana Waaqayyoo inni gorsu akka ayyaana isaatti maa godhu haa gorsu jedha. Inni kennu akka ayyaanichaatti
hakennu jedha. Inni barsiisu akka ayyaana kennametti haa barsiisu jedha. Inni dura bu'ee geggeessu akka ayyaanichaatti dhimmee haa geggeessu jedha. Akkasii jirtu irra akkasii hundi keenya jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Akka ayyaanni Waaqayyoo nuu kenne sanatti gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dhibaa'uun nurra hin jiru. Itti gaafatamni tokko, imaanaan tokko kan inni ulfaatu kan inni salphatu sirriitti dhaggeeffadhaa. Abbaan imaanaa sana nutti kenneef, abbaan adaraa sana nutti kenne irratti hundaa'a. Bitire ulfaatinni isaa salphinni isaas eenyu natti kenne eenyummaa isaa irratti murtaa'a. Ilaalaa namoota addana jiru kennaa Waaqayyoo nuu kenne, ayyaana Waaqayyoo nuu kenne, faarfannaas ta'u lallabas ta'u kennaa garaa garaa Waaqayyoo waldaa kanaaf kenne. Eenyu akka nutti kenne beekaatii Waaqayyoof hojjedhaa. Ayyee yoos dinqii Waaqayyoo arguudhaaf baay'ee salphaa. Kakuu keenya bira ga'uuf baay'ee salphaa. Akka garbicha gooftaa isaaf ajajamutti amanamne eenyu harkaan fuudhanii ana kaasee eenyu saddana dhaabee warra faarfatu eenyu tas dhaabee warra lallabu warra eenyu tas eenyunni inni mootii Waaqaaf lafa. Inni Waaqayyo guddaa. Kanaaf yaa buloota koo kanaaf akka qodaa cabaa callume waan ofirraa baasuudhaaf goonu miti. የከበረ እግዚአብሔር ስራ ነው። ulfaata hojii Waaqayyooti. Kan yoo jennu kanaaf sagalee Waaqayyoo cimee jabaatee yoo nu ta'e duwwaa miti. Yoo nu ta'eefuu waan baay'ee qabna waan hojjennu. Hojii Waaqayyoo yoo nu ta'eef hin hojjetamu. Hojii Waaqayyoo kan inni hojjetamu gatii baasaniiti. Mee kanaa min jedhaa? Eeyyee. Egaati kennaan kun immoo eenyuudhaaf kenname yoo jettanii kallattii qaba, adireesii qaba. Anaaf hin laatamne. Yeroo man barbaade kiisii koo keessaa fuudhee wanta ittiin barbaadu godhu miti. Yeroo man barbaadu akka kireedit kaardii kootii suuqii waan ittiin bitadhu miti. Kennaan kun adireesii qaba. Tajaajilli kun toora qaba. Oddoo qaba. Kabaja. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ulfaataadha, kabajamaa, lubbuu ittiin fayyifne. Mootummaa Waaqayyoo ittiin babal'ifna. Sagalee Waaqayyoo keessaati Qorontos irraa boqonnaa 22 boqonnaa 12 lakkoofsa 27 baafataniittu eessa tajaajilli qixa kanatti naa caqasaa qabiyyees qabadhaa 12 27 akkas jedha 27 ammas hundumti keessan dhagna Kiristoositti adduma addaan dhagna bu'aa dhagna isaatiitiin isin waldaa Qorontositti dubbata. Ayyaana Waaqayyoo gurguddaa jira waldaa Qorontos keessa. Yoo Waaqayyoon gurgaare gara fuulduraatti waa'ee waldaa Qorontos baay'inaan baranna. Ammas hundumti keessan jedha. Mee hundumti keessan jedhame? Namni hafu hin jiru jiru hundumtu amma Waaqayyoo hunda keenya barsiisaa jira. Nan ilaallatu kuna namiti an sagalee qabuun faarfadhu beekumsa sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoon qabu hin lallabu hin jedhina. Waaqayyoo ayyaana isinitti kenneera. Ilaa amma Waaqayyoon anas dhaabee isinitti dubbachaa jira. Isin dammasaara dubbisaa Waaqayyo. Mana Waaqayyoo keessa hojjedhaa. Kisaaraan qabu, leeyyoon qabu, salphinaan qabu. Kanaaf akkas jedha. Amma hundumti keessa dhagna Kiristoos adduma addaanis bu'aa dhagna isaatiiti jedha. Gaafa tajaajilu, gaafa mana Waaqayyoo keessa dhaabannu bu'aa dhagna Kiristoos taane tajaajilu. Waaqayyos waldaa kiristaanaa keessatti dhaabne. Mee kana ol naa kaasaa. Mee dabalaa naa jedhaa. Waldaa kiristaanaa keessatti jedha sagalee Waaqayyoo. Duraan dursee ergamoota as keessa jirutti ergamoota. Dubbii Waaqayyoo dhugaadha. Itire nuqura dubbii Waaqayyoo waan hin jiru dubbataayyuu waan jiru dubbatamini isa kaan jedhe ergamoota. Lammaffaa warra waan itti mul'ise dubbatan. Sadaffaa warra dubbii isaa barsiisan kan dubbatan. Waan inni itti mul'ise kan dubbatan. Sadaffaa warra dubbii isaa barsiisan. Kana booddees warra dinqii hojjetan. Eessa jiru? Waldaa kiristaanaa keessa jiru. Isaanis isaan kaanis warra dhukkubsattoota fayyisuudhaaf kennaa qaban.
eenyuun warra dhukkubsattoota fayyisan kun hafuura qulqulluu kenna. Mormanii dhowwuu hin danda'an, daangesanii dhowwuu hin danda'an. Kana wangeela jedha, dubbii waaqayyo jedha, waaqayyo waldaa kiristaanaaf kenna. Hojjechuun maal uree kun? Hojjechiisuudhaaf nuyi gahee qabna. Kanaaf warra namoota gargaaran isaanis jechuudha. Warra hojii geggeessan bulchitoota jechuudha. Warra afaan hin beekne dubbatan kaaseera jedha. Eenyu kaase? Mee jedhame? Waaqayyo kaase. Eessatti kaase? Waldaa kiristaanaa keessa. Kanatu jira waldaa kiristaanaa keessa. Kana qabdi waldaan kiristaanaa. Kanaaf kennaa gayyaanaa eenyu kenname jechuudha. Mee yookaan jedha? Waldaa kiristaanaaf kenname ittiin suuqa darate hin bannu, shaqata ittiin hin bannu, ittiin hin nagannu. Wangeela jira waan ta'eedhaaf dogoggorree jamaa nuyyuu ta'u dogoggorsine warra kaan namoota dogoggorsine nuyyuu waaqayyo kennaa isaa waldaa kiristaanaaf kenne malee suuqa darate akka marqaatoo akka ittiin banannuuf miti. Ulfina qabeessa, kabaja qabeessa, ittiin lubbuu fayyifne, ittiin mootummaa waaqayyoo babal'ifne. As keessaa tarii dagannaa isaa irraan gagee yaakkee raajii ta'uu dandeessu, yookiin kennaa feesuu qabaachuu dandeessu, yookiin kennaa geggeessaa qabaachuu dandeessu. Akka ayyaana sagalee waaqayyo hundumtuu ergamoota aree hundumtuus mul'ata waaqayyo dubbatu ture, hundumtuus dubbisaa barsu, hundumtuus dinqii hojjetu ture, hundumatu gosa tokko hojjete miti jechuudha. Kennaa garaagaraa qabu. Waan hojjetan qodaa garaagaraa babbareechee waaqayyo garboota garaagaraa ittiin gargaaramu qaba waaqayyo. Maqaan waaqayyo kan ulfaatee ta'u. Kanaaf kennichi dhanna kiristoosiif kenname tokko. Lammaffaa dhanna kiristoositti waldaa kiristaanaaf kenname. Inni ittaanu kenneera jedha. Kennaadha. Kennaa waldaa kiristaanaa waaqayyo bira kan kenname, waldaadhaaf kan kenname, waldaa keessatti kan mul'atu, waldaan kan to'attu, waldaan kan kunuunsitu, waldaan kan ittiin gargaaramtu, waldaan kan ittiin eebbifamtu. Namni sabi waaqayyo kan ittiin fayyu tajaajilli kun. Kennaa kana kan kennamu hafuura qulqulluudha. Abbaa qaba kennaa. Abbaa qaba tajaajilli keenya. Ameen ameen. Eeyyee. Kanaaf hafuurri qulqulluun jireenyatti ija nutti godhee tajaajilamuu nu kenna. Tajaajilamuu nu kenna jechuudha. Anjii tokko nama tokko ni argaa. Waama callu meedhanii waa hojjetu waldaa kana keessa. Garaan koo kawaasarra jiru nan beeka namoota kana. Ilma waa hojjetu yookiin mana xaraguu yookiin ijoollee eeguu yookiin waan tokko godhuu inuma kakka warra akkasii keessa waatu jira. Warra akkasii jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Iddoo isaanii dhaabuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eedhaaf kennaa garaagaraa waaqayyo biraa dhagna kiristoosiif humna hafuura qulqulluun waldaa kiristaanaaf kenname ittiin mootummaa waaqayyo babal'isuudhaaf. Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 13 boqonnaa 15 lakkoofsa 13 humna hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa akka adeemtanitti waaqayyoonni abdii namaaf kennu isatti amanuu keessan gammachuuf nagaa hundumaan isinaa guutuwe. Humna hafuura qulqulluutiin abdii guddicha akka adeemtaniif waaqayyoonni abdii namaaf kennu isatti amanuu keessan gammachuudhaaf nagaa hunduma keessan humna hafuura qulqulluutiin geggeeffama. Ayyaanni waaqayyo tajaajilli waaqayyo humna hafuura qulqulluu akka inni ta'e waaqayyo biraa akka inni kennamu. Kanaaf ayyaana waaqayyo nu kennetti beennee dhaabachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaati yeroo tajaajillu bu'aa mataa keenya danda'a mataa keenyaa miti ulfina mataa keenya uumizanuu nu barbaadu dubbii waaqayyo dhaabanne. Ani gaafa adda saba waaqayyo dhaabadde wangeela dhaabadde kana wangeela kana dhaabaddu akka dhugaatti ani eenyu kan jedhu si'eessidha waa'een waaqayyo tun gargaara cimsee siinti meeyyuu natti tolu maaliif ulfina qabeessa mana waaqayyooti lafa qoosaa ta'e lafa qabeessa ijoollee lafa waan barbaadan godhan. Kanaaf hojii waaqayyoo sodaannee ulfina laannee fi itti tajaajillee baay'ee gaarii natti fakkaata. Gara fuulduraatti waan tokko sirreessuudhaaf fooyyessuudhaaf hin danda'ama. Nama balleesse beekamuun baay'ee gaarii. Nama beekame gorsuun nama balleesse dogoggore
gorsuun baay'isee gara mana waaqayyoo keessatti. Ani beeku seenaa waldaa kanaa keessatti nama waa balleessee adabdaan qabdu kanaan dura. Jira? Jalqaba mun waan perfekti jechuudha. Moo jalaan dhala? Moo sodaan? Lafa nama dheekkametti nama dheekkamuun lafa nama gorsanitti nama gorsan baasee barbaachisa. Kanaaf iddoon kun iddoo tolloon iyyuu miti. Lafa tolliiban iyyuu moo miti. Ayyaana kan kennu Waaqayyo kennaan gargar lafuma Waaqayyo nuu kenne dhaabannee hiriiree tajaajiluu mannee lafa tolliin iyyuu moo miti. Akkuma isin dubbadhee garbichi kan ofii isaatii waan tokko illee hin godhu. Garbicha amanamaa taanee tajaajila gara fuulduraatti hojii Waaqayyoo gaafa hojjennu. Garbicha amanamaa gooftaa isaaf ajajamu. Gooftaan isaa wanta barbaade isa godhu taanee tajaajiluun baay'ee barbaachisaadha. Tajaajilli keenya jireenya nuu kenna miti. Gonfoo nuu kenna. Beekan ameen jedhaa. Gonfoo arganna ittiin tajaajila keenyaan. Tajaajila ittiin gonfoo argannuudha. Gatii itti baafnee yeroo keenya kennuudhaan humna keenya kennuudhaan waan nu fayyade jennu ofitti hir'isuudhaan tajaajila. Waan nu fayyade waan jennu hojii Waaqayyoo waan ta'eedhaafi wanta nu fayyade jennullee ofitti hir'isnee tajaajiluun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kennuun ofirraa baasuu miti hojii Waaqayyoo ulfina qabeessa akka ta'e beeknee tajaajiluun baay'ee barbaachisaadha. Sababi isaa tajaajilli waamicha Waaqayyoo waan ta'eef kennaa Waaqayyoo waan ta'eedhaaf. Maaliif akkasiin tajaajilta barbaada Waaqayyo? Maqaa gooftaa Yesuusiin dubbii kana booddee Waaqayyo isinitti haa mul'isu. Lafa isin dhaabattanii hojii Waaqayyoo hojjettan. Bara nuu kenne Waaqayyo miti ree? Mana Waaqayyoo keessatti gahee qabaadhaa darbaa. Waan tokko qabaadhaa darbaa mana Waaqayyoo keessatti. Beekumsa nuu kenne, dandeettii nuu kenne, humna nuu kenne Waaqayyo. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Nama raajiidhaaf bishaan burcuqqoo tokko kennee jedha. Gatii raajii sana argataa. Isin inni kun Waaqayyo bishaan burcuqqoo tokko nu bukkeetti madaalli hin qabneef gaafa inni gatii kennu. Kanaaf gatii qaba wanta nuyi hojii Waaqayyoof goonu. Kanaaf hojii Waaqayyoof isin kakaasu, hojii Waaqayyoof encourage isin gochuun barbaada. Gahee qabna waan ta'eedhaaf. Kanaaf hojii Waaqayyoo gaafa jennu tokkoffaa ba'aa qaba. Ba'aa qaba. Nehemiyaa olumaa galee fudhattee ilaantanii Nehemiyaan mana mootii keessatti asaallafiidha. Fiillafiitii mootii yeroo hundumaa deemee keessumsiisa. Gaaf tokko garuu ituu nyaatu, ituu dhuguu, ituu uffatu, akka nama nyaatu, akka nama dhuguu, akka nama uffatu bifi isaa bade. Garaan isaa gurraacha hin gaddu. Waatu jira. Waan iddoo gadhiisa. Waan diigame. Ulfina Waaqayyootu qabe tokko jira. Kan kabaja qabu, kan ulfina qabu, baroota keessatti abbootatti kan darbe masaraa diigame jira. Isa waa'ee isaa dhaga'e. Garaan isaa gubate. Mana mootii, mana ulfinaatii, kabaja keessaatii asii gadi bu'e. Maantu isa dhibe, maantu isa rakkise, dhimma ishee jechuu hin danda'u. Garuu manni Waaqayyoo gaafa diigamu, masaraan mana Waaqayyoo gaafa diigamu, garaan isaa gaddee jiraachuun koonii anaaf hiikoo naan qabu jedheetiti mana mootii keessaa ba'ee dallaa caccabaarra dhaqee deeme Nehemiyaa. Ba'aati itti dhaga'an, ba'aan mana Waaqayyoo nutti haa dhaga'an. Ameen ameen. Namatu jaala, inni kaan filtii, inni kaan maagara, inni kaan saanqaadha mana Waaqayyoo keessatti. Kanaaf hojii Waaqayyoo akkasitti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Ba'aa qabaa inni lammaffaa gatii nama baasisa. Gatii nama baasisa. Ulfina namaatti bu'uun jira, horii namaatti bu'uun jira, qabeenya namaatti bu'uun jira ishee tokko tokko. Inni hojii sanaaf nu waame Waaqayyo immoo miidhama keessatti nu dhiisu. Yeroo gatii baafnu in arganne nama arguu dhiisuu danda'a. Wanta nuyi jennu namatti arguu dhiisuu danda'a. Ragaa baay'een jiraachuu dhiisuu danda'a. Namni sadii afur isinii mirkaneessuu dhiisuu danda'a. Inni olii garuu kaameeraan sana arga. Waaqayyo yaa eebbifamu. Ila sagalee namatti tolu. Raawwatee kan gatii namaa baasuu hin dhiifne Waaqayyo eessa dhaqee eessa olee maal naa godhe mana koo keessatti maasii koo keessatti mootummaa koo keessatti garbicha amanamaan kun garbichi amanamaan kun maal naa godhe jedhee gatii isaa ituu hin dogoggorin kan nu baasu Waaqayyo Waaqni machaa teessoo isaarra jira. Kanaaf gatii baafnuuf Waaqayyo nu arga waan ta'eedhaaf gatii baafnu gatii baasaa tajaajiluun baay'ee barbaachisaadha. Waa maxinoo tu nu buutuuf
dufannee naanee birrannee sokkoo irra jiru yoo waaqayyo lafa faarfannu lafa tajaajillu rakkini jiraachuu danda'a walii wajjin gaafa jiraannu amma gaafa deemamee tuman deema miilli koo lamaan walitti bu'uu danda'a. Nama amala isaa gargarii mitiiti nama wajjin jiraanna nama wajjin tajaajilla gaafa walitti buunu dafnee hojii waaqayyo ta'uu isaa baanee probleemii jiru soolbii goonee hojii waaqayyo itti fufuun nu barbaachisa malee kulunfannee kulkulfannee anoon tajaajilu yoo jennee fi garbicha manamaa miti jechuudha. Kanaaf egaa tajaajilli kan tajaajilamu kadhannaaf humna waaqayyooni. Kadhannaaf humna waaqayyoon tajaajilamu. Sababa kadhannaa nu barbaachisuu fi nu dadhaboota gooftaa Yesuus yoo nama ta'e sababa dhufee fi kadhannaa isa barbaachise. Sababa nama ta'e bifa garbaaffatee dhufeef kadhannaa isa barbaachise. Humna hafuura qulqulluudhaan immoo tajaajilla. Waaqayyo humna isaa nuuf kenna. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baasa kan ittiin tajaajilu. Beekumsa ittiin dandeettii ittiin hojii isaa kana fruitful taanee hojjennu waaqayyo nuuf kennuu danda'a. Kanaaf akkasitti tajaajila mana waaqayyoo keessatti gaafa tajaajilu jechuudha. Inni taanu isarraa baranna. Eenyurraa? Barsiisaa keenyarraa. Eenyuudhaan immoo? Mee maqaa isaadhaa? Mee Yesuusedha? Mee dabalaa Yesuusedha? Maqaan isaa ulfaata. Inni fakkeenya gaarii moodelii keenya isarraa baranna. Itu salaallee waan baay'een isaa nu hin danqu taakkoo nuti hin ta'u waan baay'een isaa wanta inni keessa darbe wanta inni hojjete gaafa laallu baay'een isaa nu rakkisu. Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 26 Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 26 12 namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade ana duukaa bu'uun hin ta'aaf inni anaaf ergamus lafa an jiru hin jiraata namni anaaf ergamu yoo jiraate abbaan koo ulfina hin kennaaf jedha. Wanti akkasii jiru biyya lafaa gubbaa eessa yoo lattan kanaan dura sichis hin ta'u waadaan akkasii kakuun akkasii mootota biyya lafaa tiraampilee waan baay'ee jedhe waan baay'ee hin taaneef dargeetti galee. Dubbiin kun sagalee amanamaa dubbii amanamaa waaqayyo haa eebbifamu. Kun maalummaa keenya galma jireenya keenyaa tanaaf isiniif namoota mana kana keessa jirtan xinnaatti amma guddaatti dubbii waaqayyo kan dhaggeeffatanii fi kun galma keenya sagalee waaqayyo maal jedha namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade hojjetaa koo ta'e garbicha koo ta'e yoo anaaf ergamuu ana duukaa bu'uun hin taafiyedha. Ana duukaa bu'uun fakkeenya gaarii na fudhate wanta godhe wanta hojjete wanta yaade akeeka koo gochuun isaaf hin taafii jedha. Inni anaaf ergamuu ani lafan jiru jiraata namni anaaf ergamu yoo jiraate abbaan koo isa ulfeessa jedha. Ulfina ofiisaaf garbatee dhufeera abbaa koo sababa jiruu fi ulfina abbaa biraa akka jiru lafan jiru jiraataa lafa Yesuus jiru jechuudha taphatti argan lafa Yesuus hin jiru kadhannaadhaan argan isa barbaachuun dubbii waaqayyoo dubbisuudhaan wanta inni godhe gochuudhaan isatti maxxanuudhaan oolmaa keenya gochaa keenya hundumaan isaa wajjin jiraachuudhaan Yesuus wajjin oolu. Ameen ameen ameen. Abeet yaasaa namatti tolu Yesuus wajjin gaafa oolan maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Kanaaf isarraa baranna Yesuus irraa baranna. Gaafa isarraa barannu kan nu jibbu biyya lafaa duwwaa seexana duwwaadha kan nu jibbu. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos inni naaf hojjechuu barbaadu naaf ergamuu barbaadu lafan jiru jiraata. Eessa lafa Yesuus Kiristoos jiru? Daawwantaawanii. Eessa lafa Yesuus jiru? Waashingten DCdha. Eessa lafa Yesuus jiru? Eessa jiraata Yesuus? Yesuus Kiristoos warra isa barbaadatanitti mul'ata. Ilaasa kana waan isaa. Warra sanitti michuu isaa wajjin haasa'an yeroo deeman yeroo ba'an yeroo galan lafa hojii yeroo diraayivii godhan yeroo maatii wajjin jiraatan warra isaa wajjin jiraatan warra isaa wajjin haasa'an iddoo hundumaatti argama Yesuus. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Makkaa dhaquun hin barbaachisu. Takka iddoo hundumaatti argama isarraa baranna nutti dubbatan immoo beeka akkaataa itti nutti dubbatu. Akkaataa itti nu gorsu beeka akkaataa itti nutti suqu beeka ana beeka. Eenyu akka taane ta'ammee obboleettiin koo warqeen
obboleessi koo simaan eenyu akka ta'e beeka. Akkanatti dubbatutti isheetti dubbachuu dhiisuu danda'a. Akkanatti dubbatu akkaataatti dubbate Yesuus Kiristoos. Beeka dadhabbii koo, dagannaa koo beeka, wallaaluma koo beeka, beekumsa koo eessa kan geessu beekan. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ture. Inni guddaan garuu isaa wajjin ooluudha, isaa wajjin ta'uudha. Yaa isaa wajjin taanaan bakka. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ture. Kanaaf isaa wajjin amanamummaadhaan ni taanu, amanamummaadhaan hojjennaaf. Amanamummaadhaan namni nu argee namni dhiise, namni inkaareej nu godhee namni diskaareej nu godhee, namni nu doggeree namni nu mormee miti hojii Waaqa kana hojjetu. Amanamummaadhaan iddoo hundumaatti. Bara kanaa amanamummaatu hin jiru. Hojii Waaqayyoo jechuuf amanamummaatu hin jiru. Maaliif namni fedhii garaa garaan tajaajila waan ta'eedhaaf. Ulfinaaf kan tajaajilu jira, horiidhaaf kan tajaajilu jira, beekumsa argachuudhaaf kan tajaajilu jira. Maqaa isaanii isa tokkotti Finfinneetti konfiraansii tokko irratti faarfannaa baafataadha gurbaan CD isa qarrattifachuu fedheetitti gubaa isa irra jira. Jaakkeetti keessa fudhaatee akkas godhaa hordofaa jedhe gaafa faarfanna. Maaltu barbaachise kun? Jaakkeetti ofirraa baafnee gubaa hundumtuu urgufuu jechuun inni waan adda biraa jechuudha yaada isaa. Namni fedhii garaa garaa Waaqaan tajaajiluu danda'a. Amanamummaadhaan Waaqaan tajaajiluun garuu baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo haa eebbifamu. Karaa amanamummaa hir'ina keenya baay'ee gadi fagoodha. Amanamummaadhaan sa'aatiin argamuudhaan yeroodhaan argamuudhaan Waaqayyo hojii Waaqayyooti kun. Isa tokko tokko immoo hin hojjenne hojii Waaqayyoo. Jama Waaqayyo harka nu kenne, miila nu kenne, sammuu fayyaatti yaanu nu kenne, hojii ittiin hojjennu nu kenne, sa'aatii 8 guyyaa ofii keenyaaf hojjenne, guyyaa 5 torban yoo hojjenne Waaqayyoof tajaajiluun nutti ulfaata. Nutti ulfaata. Isa irraa fudhanne waan ta'eedha. Kanaaf Waaqayyo na barbaada, isin barbaada hojii isaaf. Yeroo Waaqayyoof hojjennu garbicha amanamaa gooftaa isaa bitamu taanee hojjechuun garuu baay'ee barbaachisaa. Kanaaf immoo Waaqayyo ayyaana isaa nuuf kenna. Inni gorsu haa gorsu, inni dheekkamu haa dheekkamu, inni lallabu haa lallabu, inni faarsu haa faarsu, inni barsiisu haa barsiisu, inni raaju haa raaju. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Kana sagalee kana irra dhaabannee Waaqayyoon kadhanname.